Guyyaan afaan dhaloota mata duree hirmaannaan dargaggoota sirna barnoota afdaneessaa badhaadhina Itoophiyaatiif ja'uun akka addunyaatti yeroo 26ffaatiif sadarkaa Finfinneetti ammoo yeroo 3ffaatiif kabajamee jira. Sirna kanarratti ergaa kan dabarsan hoogganaa Chaanaan Biiroo Aadaa fi Aartii magaalaa Finfinnee Dr. Addisuu Shaanqoo afaan bu'uura waa hundaa ta'uu eeruudhaan Itoophiyaan biyya baay'ina afaanotaatiin eebbifamtee fi akka ardii Afrikaatti sadarkaa lammaffaarratti argamtu ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaan biyya afdaneetti ta'uun kunis bareedina biyyattii ta'uudhaa fi ilaalchota afaanii wal qabataniitiin biyya keenya keessa turan dogoggoraa fi tokkummaa biyyoolessaa miidhaan sirreessuudhaa fi xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. ቋንቋዎች ለኛ Afaanonni keenya nuuf miidhagina keenya baay'ina afaanotaa qabnu qorannoo fi tokkummaa biyyaalessaa fi biroof oolchuun biyyattiin qabeenya afaanii qabdu akka fayyadamtu gochuun barbaachisaadha. Hayyoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessa jiranii fi ogeeyyiin afaanii hundi baay'ina afaanotaa fi haala hirmaachisaa ta'een hojjechuu irratti gama isaaniitiin itti gaafatamummaa isaanii bahachuu qabu. Rakkoolee ilaalcha afaaniin wal qabatee jiran maqsuuf imaammata afaanii biyyattii sirreessuun afaanota biyya keenyaa akka meeshaa tokkummaa biyyaalessaa fi seenessa waloo ijaaruutti itti fayyadamuu qabna. Finfinneetti Daayireektara olaanaan Akaadaamii Qorannoo fi Qo'annoo Afaanii fi Aadaa Dr. Yohaannis Haadguu afaan dhalootaan barachuu fi dubbachuun bu'uura sirna federaalizimiitii fi heddumminaatii fi murteessaa ta'edha jedhanii Yuunivarsiitiin Finfinnee dhimmicha irratti gama qo'annoo fi qorannootiin xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Afaan dhalootaan dubbachuun bu'uura sirna federaalizimii hedduminaatiif hedduu murteessaadha. Gama kanaan bu'aa barbaachisu fiduuf Biiroon Aadaa fi Aartii magaalaa Finfinnee fi Yuunivarsiitiin keenya akkuma kaleessaa waliin hojjechaa turre fuula durattis dhimmicha irratti gama qo'annaa fi qorannootiin caalaatti waliin hojjechuu kan itti fufnu ta'a. Guyyaan kun yommuu kabajamu afaan dhalootaatti fayyadamuun mirga namoomaa tahuu bifa agarsiisuu fi mirkaneessuun barreeffamoonni qorannoo adda addaa dhiyaatanii mariin irratti taasifamee jira. Qooda fudhattoonni marii kanaatis afaan dhalootaatiin barsiisuun barattoonni yaadrimee barnootaa gadi fageenyaan hubachuudhaan bu'aa qabeessa akka ta'anii fi eenyummaa isaanii caalatti akka hubatan kan gargaarudha jedhanii jiru. Uummanni of beekuudhaaf barbaachisa kan ta'an tokko keessa afaan ofiin beekuu fi afaan ofiin barachuudha. Kanaafuu qorannoon inni ganama dhiyaate sun akkuma argite akkamitti karaa kamiin afaan keenya dagaagsuu qabna, akkamitti afaan keenya barannee akkamitti guddachuu akka dandeenyu tooftaaleen adda addaa dhiyaataniiru. Afaan dhalootaan barachuun faayidaa guddaa qaba. Maaliif barataan tokko yoo carraa afaan isaatiin barachuu argate tokko fuuldurallee afaan kun ni guddatadhee haamileedhaan waan sana barata. Deebi'ee waan baratu sana sirriitti isaa galee sirriitti hubatee waan sana qabxii gaarii itti argachuu ni danda'a. Barumsaaf fakkeenyaaf qorannaadhaaf qabxii gaarii fiduudhaaf kanaaf barumsi yookiin afaan adda addaa barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Walgaltiidhaaf fakkeenyaaf faayidaan isaa baay'ee gaariidha. Afaan Oromoo akka sadarkaa biyyaatti haala gaariirra jira. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti dur namuu afaan kana baay'inaan ittiin gargaaramu amma garuu afaan barnootaa ta'ee hawwiin keenya fedhiin keenya guddaan afaan Oromoo guddate akka afaan tokkotti afaan qorannoo afaan saayinsii ta'ee sadarkaa olaanaatti guddatee arguudha jechuudha. Guyyaan afaan dhalootaa mooraa Yuunivarsiitii Finfinneetti bakka qooda fudhattoonni adda addaa jiranitti qorannoon dhiyaachuudhaan baay'ina afaanotaa faayidaa dhuunfaa fi dhaabbilee barnootaa fi akkasumas darbees guddina biyyaatiif oolchuu irratti xiyyeeffachuun irratti mari'atamee jira.